Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophii keenya har'aatiin yeroo dhiyoo keessatti ilkaan tortoree fi fokkisaa ta'e haala kamiin addeessuu akka dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Duraan dursa wantoota ilkaan keenya balleessan waliin haa ilaallu. Ilkaan keenya nyaataa fi dhugaatii guyyaa guyyaadhaan soorannuun kan tortoruu fi halluu isaa dhabu yommuu ta'u, isaan keessaayis sukkaara, sigaaraa, buna, shaayii, dhugaatii lallaafaa fi nyaatota mi'aawaa ta'an yommuu ta'an, nyaatota kana erga sooranneen booda ilkaan keenya haalaan qulqulleessuun barbaachisaadha. Itti aansuun mana keenya keessatti wantoota argamaniin ilkaan keenya akkamitti akka qulqulleessuu dandeenyu haa ilaallu. Tokkoffaa, irdii. Namoonni baay'een halluu irdii ilaaluun akkuma yommuu uffata keenya tuqu halluun uffata keenyaa keellootti jijjiiramu, ilkaan keenyas yoo tuqe keelloo waan taasisu itti fakkaata. Haa ta'u malee qo'annaawwan akka mul'isanitti irdiin of keessaa keemikaala karkamiin jedhamu waan qabuuf nageenya ilkaan keenyaa eeguu fi qulqulleessuu ni danda'a. Itti dabaluunis irdiin sababa tortoruu ilkaaniin infekshinii dhufuu danda'an ittisuudhaaf ni gargaara. Akkaataan itti fayyadama isaas irdii fallaana tokko bishaan muraasaan furdisanii bulbuluun buruushii ilkaaniitiin ilkaan keenya keessa isaa fi ala isaa daqiiqaa 5 rigachuu. Isa booda bishaan qulqulluudhaan lulluqqatanii tufuu. Lammaffaa, qola muuzii. Qolli muuzii keessi isaa albuudota pootaasiyeemii, maagniiziyeemii fi maangaanis jedhaman waan qabuuf ilkaan keenya addeessuuf baay'ee barbaachisaadha. Itti fayyadamni isaas keessa qola muuziitiin daqiiqaa 5 ilkaan keenya suuta riguu. Isa booda buruushiidhaan ilkaan keenya bishaaniin qulqulleessuu. Sadaffaa, qarafaa, loomii fi damma. Bishaan daffaa birciqoo 2, qarafaa daakamaa fallaana 2, damma fallaana 1 fi cuunfaa walakkaa loomii meeshaa guddaa tokko keessatti walitti makuudhaan qopheeffachuu. Itti aansuun ganama makaa kana daqiiqaa 5 afaan keenya keessatti lulluqqachaa turuun, isa booda ammoo buruushii fi saamunaa yeroo hunda fayyadamnuun ilkaan keenya qulqulleessuu. Afraffaa, beeking soodaa. Inni biraa ammoo irshoo keekii fi daabboo bukeessuuf itti fayyadamnu yommuu ta'u, innis keessa isaatii haayidroojiin paroksaayidii waan qabuuf ilkaan keenya qulqulleessuudhaaf barbaachisaadha. Akkaataan itti fayyadamnus irshoo beeking soodaa fallaana 1 bishaan fallaana 2 bukeessuudhaan buruushiidhaan ilkaan keenya keessaa fi ala isaa rigachuu. Shanaffaa, ashaboo fi bishaan. Ilkaan keenya bishaanii fi ashaboodhaan yeroo hunda lulluqqatanii tufuun qulqullina ilkaan keenyaa irra darbee wantoota ilkaan keenya keessatti riphanii hafan baasuudhaaf ni fayyada. Itti fayyadamni isaas ashaboo fallaana 2 bishaan liitira 1 bulbulanii meeshaa qadaadamuu danda'u keessa ol kaa'uu. Isa booda ammoo galgala hirriiba dura bulbulamaa sanaan daqiiqaa 3 afaan keenya keessatti lulluqqachaa turu. Jaaffaa, kookos. Yeroo ammaa kanatti addunyaa irratti namoonni baay'een kan itti fayyadamanii fi beekamaa kan ta'e yommuu ta'u, innis baakteeriyaa foolii uumuu danda'an kan balleessuu fi ilkaan keelloo ta'e kan addeessudha. Itti fayyadamni isaas kookosii xiqqoo ta'e buruushii irra kaa'uun ilkaan keenya daqiiqaa 5 rigachuu. Isa booda ammoo buruushii fi saamunaa yeroo hunda fayyadamnuun ilkaan keenya qulqulleessuu. Walumaa galatti wantoota armaan olii kana torbanitti yoo xiqqaate al 3 raawwachuun ji'a 1 fi isaa gadi keessatti ilkaan keelloo ture gara ilkaan cabbii fakkaatutti jijjiiruun ni danda'ama jechaa qophii keenya irraa asuma irratti goolabna. Nagaatti.